Seenu gochaa fi dubbii yeroo darbeef dhiifama naaf godhu. Badee fi batanii beekuun gaariidha. Garuu siif utubaa jaalalaa gadi fagaate raastee buqqisuun bu'aan isaa siif maali? Lakkiin Seenoo miidhama jaalala keessa jiru gadi fageenyaan waanan beekuuf malee jaalala keessan jibbeeti miti. Filannoo koo taanaan bar hanga du'aatti yoo ta'e yoo anaaf gaariidha. Tole ergeettee ati itti fufuu dandeessa. Garuu isa darbee dheengaddaaf ammallee dhiifama naaf godhu. Tole dhiifama siif hin godha. Dhiifama waaqatu jaalata. Garuu lammaffaatti hin deebiin. Dubbii akkasii dhiisi jireenya mataa keetti jiraadhu. Tole garaa kee guutuudhaan waan dhiifama naaf gooteef guddaa isaa galatoomi. Atillee dhiifama jaallattee waan na gaafatteef galatoomi. Yeroo keenya qonnaa irratti yeroo dabarsin dhugumatti jaalala keenya dagachuun danda'ama. Isaan lamaaniif yeroo kennu qabna. Waaw, ati mee injiinara jireenya keenyaati. Sitti caalaan barfeeni koo. Ati immoo haadha piroograamingii jireenya keenyaa. Suurtuu jaalala keenyaati bar. Raakoo? Ookoo. Anfaatu uumamaa addaan. Kalaqa yaadaaf gocha kana yaaddee beektaa garuu? Eeyyiin kaa akkamitti yaadeen been wal wajjin taanan bara miidhaguurraan bira darbinee naannoo keenyaaf simboo guddaa ta'an namoota hedduuf iyyuu fakkeenya guddaa ta'uu danda'e. Hayyee Firaakoo. Jireenyi mooraa kanaan baay'ee mana jeeqan jira. Kamtiin sin jeequree atoo silaa waan lama wal duukaa deemsisa. Wanta kana akkatti hin deebine irra deddeebiin asitti meen ture. Filis jireenya koo keessaa wayii maalati? Lakkiin Seenoo barumsee garee jaalala. Jaalalli immoo yaada namaa jeequ qofaadha. Jaalalli barnu kakaasa abjuu guddaa akka abjoonu nu godha. Isa malee jireenyi hundumtuu homaa bu'aan qabu. Abjuun gatii maalii qabatteetu akkuma maqaa isaati malee. Ta'uu dhiisuu mala. Garuu jireenya jiraachuu akka danda'u godha.
Piroograamii hojjechaa jiraachuu qabdi. Yoo akkas ta'e Faatis mana ijaaraa jirta jechuudha. Lakki piroojeektii isa yeroo darbeerraa qarshii hambifannee akkamitti duroomna waan jedhu yaadaan jira. Dogoggoraan yaada biraa seente moo nuti barattoonni egeree biyyaa waan gaarii yaadaa barattoota irraa eegama malee piroojeektii hin xumuramne irraa akkamitti qarshiin saamamatumaan ta'u. Maaf akkas jette? Namni hundumtuu akkasumatti hojjeta bar ana qofaa miti. Ijaarsi seeraan alaatti nuuf ijaaranii seekendii gidduutti diigame bada. Piroograamiingiin hojjechuuf jirus namoota yaada kee ammaa fakkaatu qabaniif deebii gahaa ta'a jedhee yaada. Ati anuma irratti hojjeta jechuudha kaa? Eeyyee siin dabalatee biyya kootiif illee naan hojjedha. Dubbiin kee kun sammuu biraa gaafataan ogeessa laalchisa malee siin danda'u duraanii. Anaafati dhaloota viizinii haaraa qabu. Kanaafuu ilaalcha akkasuuf keessaa balleessi tole. Isaan agarsiisa. Isa kanadha. Kanaan dura san sitti himaa ture jechuudha piroograamiingii. Maali siifuu karaa gubbaarra gaafa akka kanaan deemtu bare gurra keetiifuu sirrii miti. Nama dhugaasii maal beektaa? Hojii onlaayinii tokkotu beeksisa ariifachiisaa hojii onlaayiniitu bahee isa dhaggeeffachuudhaaf jedheen godhee deemaa jira. Hojii onlaayinii alli wanti inni dalagaa ture. Hojii onlaayinii kana hojjechuun kee bareeda garuu baay'ee jabaadhu. Wanti si barbaadan ture beektaa? Maali obsaa kun nagaa miti? Nagaadha garuu waa'ee seenaa waa'ee mucaa seenaa sana isa ishee dhaafan si barbaada ture. Obsaanii kanan jedhu waa'een seenaa kun maaliif gaara Kilimanjaaroo ta'a? Ani bar soobeetoon ishee hin jaalatin sin jaaladheera jedhee ishee miidhuu hin barbaanne. Sababa kanaatiifani. Ani waa tokko sitti moobsa. Ati amma gochaa kee kanaatiin mucayyoon kuni dachaa akka ishee miidhamtu gochaa jirta. Malee homaa tokko ishee fayyadaan jirtu. Gochi kee kun immoo fuula waaqaattis fuula namaattis homaa fudhataman qabu. Akka riyyaatti kana sitti yoo jiraate erga isheen jaallattu ta'eeti of keessaa baasii sin jaalladhu na dhiisi jedhiin obsa. Xiinsammuu ishee akka hin miidhamne barbaadeetani beektaa? Maqaa kootiin immoo akka isheen hin maraanne waan nan barbaadeeffanani. Obsa. Homaa ishee gargaaraan jirtu. Dachaa akka isheen miidhamtu gochaa jirtu. Akka riyyaatti yoo na dhageessa ta'e akkas godhi. Maafii nan hubattu ati? Gati sababan si hubadheef akkasitti maan jira? Nan hubanne toona hubatte bara akka kana naan jettu bara. Ani riyaa eenyuun qaba? Ati kan nan hubanne eenyutu na hubachuu qaba? Ani mucaan kuni waa'ee kootiin kan kaate akka isheen hin miidhamne waan nan barbaadeeffani. Amma toon isheen jaalatiin si jaaladheera ishee faana ta'e yoo miidhamte hoo? Obsa. Miidhama isheen barbaaddu? Natti miidhama isheen barbaaddu? Hin barbaadu. Gorsa hiriyaa keetiin dhageessa? Nan dhagaan. Akka gootu har'aa booda sababa miidhama isheen barbaannee fi na dhiisi sin jaalladhu jedhiiti of keessaa baasiitti itti himi. Maaliif seete beektaa? Yeroo isheen sitti deddeebi'aa deemtu si jaallachaa deemti. Kanaafiyyuu yeroon kenniifiini wanta itti himuu qabdu ammaa kaasiitti itti himi. Akka hiriyaatti wanta si gorsu yoo jiraate kanadha. Gochaa kana haasaa kana
taphanna kaartaa keessa. Abbaa meeqaa godhan? Amma bifeeti. Dandeessa? Rakkoon qabu. Dhibbaa. Beekamaadha. Deem. Maal taate? Intee? Si fedhasa mucatti feenaan jedhamtu san akkamittiin akka bichaa addunyaa jaalalaa dhuunfaa koo keessa godhadhu duwwaa fallanaa barbaadi. Kanumaa kan si dhibbise? Eeyyee kana qofaatu na dhibbise. Kaartaa maalan taphadha? Kaartaa na keessa taphataa jirti. Rakkoon qabu. Isa kanaaf hin cinqamin. Akka kee keessa galchuu hin danda'an. Maal akka goonu sitti himu? Tokkoffaa irratti mucaa ishee waliin deemu sana Firaa'ol mucicha jedhan sana tarkaanfii hadhaa irratti fudhachuu qabna. Eeyyee akkas taanaan kun salphaadha. Bakka mucaan sun bakka galma isaa duwwaa adda baafannaa galgala tokko miti saatii tokko miti maayikiroo sekendii nun fudhatu. Qabeenyaa isa harka jiru guutummaa guututti harka kee galchuu qabna. Tole. Eeyyee kun qabeenyaa dabalataati. Jaalala jibba qabu tarkaanfii cululuqaa kan jaalalaaf jibbaan guute waraana jaalalaa irratti bannee to'achuudhaaf dudduuba hin deemu. Tole, anis si faanan jira. Hiriyaan koo cinqamuu caalaa wanti na dhibbisu hin jiru. Kuusiif wanta guddaa ta'uu danda'a. Anaaf garuu it's very simple brother. Okay, don't worry.
Hiikaako doormii 213 seenee waa dhageessan ture. Maal nama gammachiifta. Maal immoo dhageesse bar'atanaa fi miidiyaa koo isa guddichaadha addunyaa kanarra. Koongiraasiin jechuuf waan ta'uun beekamu iyyuu ni ise. Please what the ati garuu gammadu piroojeektiin keenya yoo hojii guddaa milkaa'e gammachuun koo qofti gaa maaliiti? Maalti immoo ta'e miimanatti namni akka kee ayyaana qab dhalatee hin jiru. Egaa fedhii koo kana booda gurran itti si dhaggeeffadhu hin qabu. Maal? Yoo akkana ta'e karaa tiiktookii teeksisiif godhuure. Muufachuu dandeessa jechuudha moo? Maal jechuudha? Nama ta'ee miira muffiis kan of keessaa hin qabne jira jechuudha. Akkas taanaan fayyaalessa jechuun namatti ulfaata. Haa, egaa akkas yoo ta'e anis waan nama ta'eef muufadheera. Turtii gaarii. Akka natti muufatte natti muun sin barbaachisu. Deemsa gaarii siif hawwu. Osoo dhumatti jettee iyyuu sitti muunnisu. Anaan immoo natti muun kee nan barbaachisu. xiyyeeffannoo jechuun jaalala jechuu miti. Osoo dhuguma dhimmamtee na jaallatte ta'eeti na kabajja ture. Dhugaa keeti. Garuu fe'e dubbii akkas lafee koo nama dhukkubsu. Maaf dubbachuu filatte? Eenyutu? Anatu dubbii lafee kee dhukkubsu dubbatee fira. Dhimma jaalala keenyaaf yaaliin ajjechaa karaa namoota hin beekamne narra deddeebi'aa jira. Kanaafuu ati yeroo kee kabajee argame. Tole. Sababa kiyyaan miidhamni tokko yoo akkas irra ga'u hin barbaadu. Kanarraaf galata Waaqaa lubbuun koo hafteetti.